Qananii Addunyaa du'a ishee hawwee beeka. Biyya kiyyaaf saba koof maalan hojjette. Dubartoonni maaliif akkas tokkichaan abdii kuttu? Dhiira golgee namaatti sin fuudhee halkan qaqa'u sin godhaa bulchee. Qaalittiin maal taate? Erga miidiyaa irra bahuun keen oolle haasaadhuma uffattee hojii wal madaalu dubbachuu qabdaam. Gud anaaf Qananii Addunyaa adda baafachuu dandeenye biyyatanii postii nama dhaabsanii ammas immoo fooloo masabsabaa keessanii. Du'a namaatiin ni miti kan fooloo sassaabattu, okay? Mucaa fayyaa maaliif ajjeestu daraa? Dhuguma Qananiidhaan walitti dhiyaatu garuu Qananii miti. እሺ ወልደን ወግ ማረግ እንብቃ እንዴት ወልደን እስቲ Raachuudhaaf hayaat dhuguma wal jaallatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarkafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Orooshaw akkam jirtu jiruun jireenya afyaan akkamiin isiniin jedha. Har'as viidiyoo kabraatiin isinii deebi'eetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo bobbaarsoo bashannansiisoo kan itti fataa zanaa jennu isinii qabadhee dhufeetan jira. Isa malee immoo guyyaa kaleessaa badhaasa kaardii abbaa 100 nama hibboo nu barreessine deebiseef badhaasa qarshii 100 kaardii erginaaf jennee turre jechaadha. Gaafiin sun egaa qilleensa keessa deema miila hin qabu kan jedhu ture. Namoonni baay'een walirraa ilaaltanii deebisaa turtanii akkasiin ta'u isinii galee qilleensa jettanii. Anoo qilleensa keessa deeman jedhaara. Wantichi iyyuu qilleensa keessa deema miila hin qabuun jedhaa jira. Qilleensa jettanii namoonni baay'een namoonni hedduun akkasitti barreessitan jechaadha. Namoonni mugaafii sirrii barreessan jiru jara keessaa gaa koomentii isinuma biratti kunoo screen record godhaate jechaadha. Fiiggoona maaliifuu waliin laallaa deebiin isaa sagalee ture jechaadha. Sagaleen kun yaa'u qilleensa keessa deeme isin bira dhufaara. Garuu immoo maal hin qabu miila hin qabu jedha. Gara gaafii har'aatti galuu keenyaan dura meemii koomentii abbaa deebisee baasna. Egaa akkuma asirratti argitan gara koomentii 80 wayii jira meemee piiggoo nagaa. Sagalee Jamaal waarii qaama maal jedha keessoodhaan na dubbisi. Instagramii kiyyaan na dubbisi Abraar Badroo yookaan immoo Telegiraamiidhaan kanaan na dubbisuu dandeessa. Garuu wanti asirratti isiniin jedhu koomentii yeroo tokko qofa barreessaa. Abbaan hixaan qaqqabe kaardiin qaqqabe jechaadha. Hamma Jamaal Telegiraamiidhaan yookaan Instagramidhaan na dubbisi. Egaa gara gaafii adda har'aatti yeroo seennu immoo gaafiin har'aas hibboodha. Hibbochis soba dhugaa fakkaatu. Hibboon kun baay'ee salphaadha jedhee yaada. Gaafii deebisaa hundi keessan koomentii jalatti yaaluun dagatina jechaadha. Keessattuu barattoonni osoo yaaltanii isiniif gaariidha. Warri biyya keessan jira immoo obboleettii keessaniif kaardii abbaa 100 guunna jechuudha. Kanaaf deebii kana yaaluun dagatina. Warreen mugar chaanaalii kanatti haaraa dhuftan hundi keessanuu subscribe tuquun dagatina. Viidiyoo kana illee hundi keessanuu like gochuun dagatina. Gara viidiyoo. Artificial intelligence. Whoa, ganyo, intelligence. Intelligence. Akkasi laazini galee erga jaalallee ofiitiin haasa'uun hin oolle akkasitti qorqorroo ciisaniiti haadhasi. Garuu jaalalli kun wanti isin nama goone hin jiru miti. Soba abbaate jaalalli jira na wanti hundi jira kunoo jaalalli jira meerre birriin hin jiru. Kana nam birriin jira naan jaalalli jira jaalalli birrii waliin bareedu sin jechuu qotishi kunoo gabaa dhufne meerre jaalalli jira maal binna meerre birriin hin jiru. Jaalalli jira gabaa dhufne birriin hin jiru. Isin akkasitti miti kaan isin fudhachuu qabda. Ajaa'iba boo. Jaalalli jira birriin hin jiru. Jaalala dhugaa miti keessan. Jaalala dhugaa miti. Isuma dhugumaa jaalala dhugaa miti keessan. Dhalaa heerumtee dadhabina jaarsa siirraan kan ka'e tiktokii kanarraa jechuudha. Suuraa postottu laayibii waraabdu jaarsi sii dadhabaa dayyuusa ta'urraan kan ka'e asirratti cal jedhee ijaan ilaalu. Abbaa isaa birarraa ta'anii gurbicha mataa keessa laala. Wallaahi quraanuma asirratti dhuftee poosti naan gootu jaartiin koo. Jaartiin koo ani fuudhee jennaan naa wajjin miidiyaan fayyadamtu. Khalas tiktokiin banatti wanta tokko poostiin gootu ilaaluu dandeessi. Suuraa poostiin gootu walaa suuraa koo poostiin gootu bakka walumaa galatti dhibbatti qaalii koo gochuu qabdi. Kanan ta'u taanaan maa salaamaa adeemtu.
An cinqii hin danda'u. Wallaahi laatiin dhugaadhuma. Ani amma jaartiin koo dhuftee tiktokii irraa viidiyoo postottee akkana akkana jalaa ba'u jechuudha. Poostii tiktokii namni hundi argu miti. Feesbuuka irratti iyyuu poostiin gootu. Feesbuuka fireendiin qofee nama argu. Maallaa gootu maal barbaadu? Kalas ateessu adabattee. Ndee maa inni cinqiin akkana kalas. Sirrii jedhe an akka kiyyaatti sirrii jedhe jaartii ofii miidiyaa irra baasanii gaafa yaa'u dubartoonni kun hin jarjartu miti gaafa rakkinni xiqqoo wayii uumame miidiyaa irra baatanii dubbachuu barbaaddu isinii galee kanaaf akka kiyyaattis miidiyaa irra baasuun gaarii miti. Dhiira akka kanarraa sina qabu gaa'is wallaahi dhiira golgee namaattis hin fuudhee halkan qaqa'u sun godhaa bulchee ganama dachaasee butaan taasaa keessa kaa'atee hin bariine jedhee hojii isaatti deebi'u dhiira akka kanarraa rabbi sina qabu wallaahi qaldii miti laa of eeggadhaa. Qaalittiin maal taate jarana meemee qoyaa namni tokko deebiseeraa fi. Wayyoo dubartoonni dhiira akkasiirraa of eegaa. Maybe don't give a da. Dhiira akka kanarraa sina qabu gaa'is wallaahi dhiira golgee namaattis hin fuudhee halkan qaqa'u sun godhaa bulchee ganama dachaasee butaan taasaa keessa kaa'atee hin bariine jedhee hojii isaatti deebi'u dhiira akka kanarraa rabbi sina qabu wallaahi qaldii miti laa of eeggadhaa. Dubartoonni dhiira akkasiirraa of eegaa yeroo jettan qoy maal barbaadde si keessa oolchuu barbaadde moo? Keessa ooluudhaa fi fudhattee hojiitti baatamu akkamati immoo ka'ii deeme siin hin jedhu maal godhi siin jedhare yookaan ka'ee hin deemu maala godhuu barbaadde maala gochuu barbaadde yaa fi dhugaa rabbii nama jaaddu maal siifa godhugaa keessa oolchuu. Dhiira akka kanarraa sina qabu gaa'is wallaahi dhiira golgee namaattis hin fuudhee halkan qaqa'u sun godhaa bulchee ganama dachaasee butaan taasaa keessa kaa'atee hin bariine jedhee hojii isaatti deebi'u dhiira akka kanarraa rabbi sina qabu wallaahi qaldii miti laa of eeggadhaa. Si keessatti dhiisee deemaaree qaqar si haa godhu boomaani qaqar jedhu isa dhiira ganama golgee namaatti sin fuudhee jedhu isa boodee dachaafatee butaan taasaa keessa keeyatee fudhatee adeemurraa of eeggadhaa jetti faaxee gorsa fuula xaxate maal yaakii waan saalfii eeggadhu kan yaakii fuula xaxate fuula dhusse yaakii abbaan ta'e hin beekamu eessa akka ta'e hin beekamu fuula hidhatee jechuun afaan oromoo dubbata sanuu yaakii saalfii eeggadhu watti qormasii maqaa namaa hin balleessi maqaa shamarraallee hin balleessini yaakii fuula hidhattee qaqar si haa godhu boosii haa qaqarsu. Maali si keessatti dhiisee deemuu barbaade? Si keessatti kutee deemaa si keessatti caacitu boo. Anas irratti qaalittii kanatti illee jechuun atu waan uffata keessanii wajjin wal madaalu dubbattanii gaariidha. Uffata kana uffattee uffata kabajaa uffata akkasii uffattee haasaasiin madaalle asirratti baatee miidiyaa kana irratti hin dubbatin dubartoota kaan arrabsiisaa ta'a jechaadha. Kanaaf gaarii miti. Haasaan kun siin madaadu galatoomi midiin qaqaleete deebi'eeti. Silumaa namni akkasii miidiyaa irra ba'uunsa gaarii miti. Guut anaa fi qananii addunyaa adda baafachuu dadhabanii riifu jettanii postii nama dhaabsanii ammas immoo fooloo sassabaa keessanii. Du'a namaatiin miti kan fooloo sassaabattu. Okay? Ani wabiidha malee qananii addunyaati miti. Yeroo baay'ee deddeebi'ee viidiyoo isinii hojjedheera. Ani fi ishiin obbolummaas walirraa hin qabnu. Firas miti. Akka oromummaatitti immoo oromummaa walitti qabna. Waan anaaf qananii addunyaa hamma sana wal fakkeessu immoo hin qabnu riippi qanoo koo jettanii poostii na godhaatanii asirratti viidiyoo isinii kan maxxansa ilaaluu dandeessan jechuudha. Ati du'a namaatiif fooloo sassaabattaa qoy maalidha rakkoon kee maal rakkoo maalirraa qabda warra kiyyaaf hin jiraadhaan viidiyoo sana nama yoo argan namoota baay'eetu naha jechuudha. Namoota na barbaadan baay'eetu naha ati garuu fooloo sassaabachuuf jettee riippi jettee poostii na godhaarta hojii kee rabbi harkaa argatta jechuudha. Biyya Imaaraatii kana keessa Dubaayin keessa jirtu tanan immoo viidiyoo sana TikTokii sana qabadhee seera bira deebii bakka ati jirtu gurra kee akkatti siqabee si baasisa jechuudha. Okay? Ani utuun jiru na ajjeesta. Maaliif na ajjeesta? Anaaf qananii addunyaa wanti wal fakkeessu tokko iyyuu hin jiru. Micayyoon lubbuu ishii waaqayyo nu haa maaru. Dhugaa ishii rabbiin nu haa barbaadu. Nama du'e boolla keessatti hin rakkisinaa bakka. Duutee itti miti hin rakkisinaa. Maali sammuun keessanii yaaduu isini? Maatiin qaba maatiin na jaallatu. Nama na barbaadu hedduu jiran gaafa viidiyoo sana argan.
akkam jedha akkasinitti mun beeku hojii keessa rabbi isin haa kennu rabbi warra akka waan akkasii hojii. Akkuma argitan mucattiin kunis miidiyaa kanarratti baatee jechaadha. Miidiyaa kanarratti dhiisaa mucattii kana aniyyuu viidiyoo hedduu ilaaleetan ture kan riip jedhamee irratti poost godhame jechaadha. Garuu mucattiin kun qananiidhaan wal fakkaatti malee qananii miti dhiisaanii adara. Isuma wal qabatee immoo qaalittiin kun maal jetti mee dhaggeeffannee walitti deebina. Qananii Addunyaa du'a ishii hawwee beeka. Bakka ishiin bareeddu ishiin barattee kaayyoo baay'ee qabdu ammaatiin abdiirraa qabu an sabni koo Oromoon ummanni koo abdiirraa qabdutu abdiin ishii battalumatti dukkanaa'e ishiin dabarteetti ani maali si'achi maalan qaba mucaa kiyya kamtu sana barbaadee dhufuudha. Haadha kiyya kamtu jisa jaalala naa kennite sanidha maali nagaya Waaqayyo kana caalaa nan qorin sagalee Waaqayyo gizee dubbatu Waaqayyo nama kamiyyuu hamaadhaan hin qoruudha. Guma erga sagaleen sun akkas ta'e Waaqayyo maacal jedhee ilaala. Ani dhugaan siin jedha Waaqayyo najjeesedhee guyyaa 3 soomaaf sagada galee jira. Du'aaf bicha kadhannaan biraa malee bakka biyya kiyyaaf saba koof maalan hojjedhe ofii koos maalan hojjedhe baradhee san gahe hojjedhee eenyuun gargaare jedhee abdii kutadhe of ajjeesuudhaaf yaalii godheen ture. Garuu Waaqayyo guddaadha na oolfate ofiin ajjeesne ofis hin darbanne xiqqoo ishii cilaan cila abdii naa kenne Waaqayyo akka inni itti fufuuf jechuudha. Amma baruma 2017 darbe kanaayyuu bakka waan ittiin kiraayee manaa kaffalu dhabee mana namaa Mucayyoo Yuunivarsiitii Yuunitii barattutti ishiitti siqeen jira baraan 2017 jidduu keessa abdii kutadhee of ajjeesuuf morma koo albeedhaan qalee beeka. Dhugaa Waaqayyo namni na harkaa na buusee beeka. Taa'ee akkasitti gorra'een beeka. Of darbadhu na godha garbatti. Egaa akkuma argitan asirratti viidiyoon kun maayinni maaliif dubartoonni daftanii abdiin kutinaa waan harii keessan darbama abdiin kutinaa jechuudhumaafi. እሺ ወልደን ለወግ ማድረግ እንብቃ እንዴት ወልደን እስቲ አሁን አይ ተጋብተን መጀመሪያ ተጋብተን ከዛ ለወግ ማድረግ ለክብር ካባ እንብቃ እኔ ለማግባት ብቁ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? ምን ይጎለኛል? ስራ ሰራለሁ ኬክ ይሰጠኛል raachuudhaaf hayaat iccitii wayin qaban wajjiniin iccitii wayin dhamanu isa kana callisnee nama bira darbina isa kana yaa tokko bira gahuun keenyan oolu. Egaa viidiyoon irraaf qabadheef kana fakkaata isinitti tole isin baarsee isin gammachiiseera yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa deebii sanammoo akka hundi keessan barreessuu hin daganne haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroo Show bye.